Tole koorsiin ilaaluudhaa deemnu anaatoomiidhaa fi fiiziyooloojiidha. Koorsiin kun warra fayyaa hundaafuu beezikiidha. Anaatoomii fi fiiziyooloojii sirriitti beekuun barbaachisaadha. Barnoota fayyaa beekuudhaafi. Jalqaba yuunit 1 isaa maal jedhaa? Introduction to Human Anatomy and Physiology jedha. Seensa anaatoomiidhaa fi fiiziyooloojii saayinsii waa'ee qaama namaati. Ibsa isaa waa'ee anaatoomiin ta'e waan fiiziyooloojiin ta'e as jalatti barra. Anaatoomii jechuun jechi anaatoomii jiru jecha Giriik irraa dhufe. The word anatomy is derived from Greek word. Jecha Giriikiidhaa anaatoomii kayyuu sanirraa dhufe. Hiikkaan isaa to cut up jechuudha. Muranii baasuu, muranii ilaaluu waan inni fakkaatu. Anaatoomiin damee baayoloojiidhaati. Damee baayoloojiidhaa tahee it is study about structure of the body. Caasaa qaamaa ka qoratu. How those structure is related with each other. Caasaan kun tokko tokkoon isaaniitti hariiroo akkam waliin qabanii. Qaamni namaa maalirraa ijaaramee? Wanni qaamni namaa irraa ijaarame kun ammas hariiroo akkam waliin qabanii san qorata. Fiiziyooloojiin jechuma Giriik irraa dhufe. Hiikkaan isaa it is study about how body is work. Qaamni kuni akkamitti hojjeta. Anaatoomiin caasaa san lakkaawaa, lakkoo isaa meeqaa san qorata. Fiiziyooloojiin ammoo qaamni sun akkamitti hojjetaadha. Fankishinii isaati. It is study of how the body and its parts work or function. Qaamni kuni akkamitti hojjetaa, kutaan qaamaa tun akkamitti hojjetaa ka qoratu. Kanaafuu anaatoomii fi fiiziyooloojiin kuni wal qabataadha. Kun lakkoo isaa qorataa, kun ammoo dalagaa isaati. Anatomy and physiology are studied together to give full appreciation and understanding of human body. Anaatomiidhaa fi fiiziyooloojii kana waliin yeroo baratan qaamni namaa kun akkamitti ka hojjetu baruudhaaf barbaachisaadha. Anaatoomiin fi fiiziyooloojiin subdivisionii qaba. Anaatoomiin kuni garee qaba. Gareelee xixiqqoo qaba. Subdivision of anatomy keessaa tokko gross anatomy jedhaniin. Gross anatomy jechuun anaatoomii caasaa qaamaa keessaa ka ijaan mul'achuu danda'u qofa qoratu. It is study the body structure visible to naked eye. Ija qullaadhaan, ija qofaan caasaa mul'achuu danda'u ka qoratuun gross anatomy jedhaniin. Akkasuma cellular anatomiidhaan jira. Cellular anatomiin akkuma maqaan isaa himu it is study structure of cellidha. Caasaa seeliidha san qorata. Microscopeidhaan jechuudha. Cellular anatomiin. Akkasumas histolojiidhaan jira. Histolojiinis damee anatomiidhaa tahee waa'ee tishuu qorata. Histo means tishuu jechuudha. It is study microscopic structure of tissue. Tishuu qorata. Ka seelii qoratu cellular jedhaniin. Gareelee anatomii keessaa ka biraa developmental anatomiidhaan jira. Developmental jechuun ka guddinaati. It is study changing from conception to old age. Eega garaa keessatti, gadaamee isaa keessatti eega maxxanerraa kaasee hanga dulloomutti jijjiirama jidduu tana jiru kana ka qoratuun developmental anatomy jedhaniin. Saayinsii guddinaati. Ka biraa embryolojiidhaan jira. Embryolojiin illee damee anatomiidhaa tahee it is study developmental change that occur before birth. Dhalootaan duratti jijjiirama qaama namaa kanarratti torbaaniin guyyaadhaan jijjiiramaa deemu kan hanga dhalatutti kana qorata. Embryolojiin. Jechi embryolojii jechuun embryo jechuun fitasii jechuudha. Miciree. Takka ammoo ulfa garaa keessa jiru saniin embryo jedhan. Loojii kajuu kun studyidha. Waa'ee jijjiirama qaamaa dhalootaan duraati qorata.
Fiiziyooloojiin gaa hiikkaan isaa maal jenni? Jecha Giriikii irraa dhufee, jecha Giriikiidhaa study of nature, uumama waan takkaa haa qoratu, how body and its parts work together, qaamni namaa tokko akkamitti akka hojjetu, kutaan isaa kunoo maal akka hojjetu ka qoratu jenni. Gareeleedha qaba. Subdivision of physiologyidhaa jira. Gareelee fiiziyooloojiidhaa keessaa tokko reenaal fiiziyooloojiidha. Reenaal fiiziyooloojii jechuun fiiziyooloojii waa'ee kaleedhaa jechuudha. Kidney function and urine production. Waan kaleen dalaytuu fi akkaataa fincaan itti oomishamu qorata. Eenyu? Reenaal fiiziyooloojiin. Fiiziyooloojiin kan biraa niwuroo fiiziyooloojiidhaa jira. Niwuroo jechuun narvii jechuudha. Kuni maal qorataa? It explains function of nervous system. Sirni narviidhaa maal akka hojjetu isa kan namaa ibsa. Hojiilee sirni narviidhaa kana qorataa. Cardiovascular physiologyidhaa jira. Cardiovascular jechuun onneedhaa fi hiddoota dhiigaa kan qoratudha. Physiology it examines operation of heart and blood vessel. Hojiilee onneedhaatii fi hiddoota dhiigaa kana qorata. Itti aansinee wanni ilaallu anatomical termidha. Anatomii hubachuudhaaf jechoota anatomiidhaa hubachuu qabdu. Anatomical term jechuun anatomical terminology jaaniin jechoota anatomii keessatti itti fayyadamnu. Anatomical terminology can be explained in terms of jechoota anatomiidhaa kana ibsuudhaaf dubbachuudhaaf in terms of anatomical position. Bakka qaamni sun jiru irratti hundoofneeti jechoota anatomiidhaa kana dubbanna. Can be described in terms of plane, direction and region. Karaalee sadeen kanaan adda qoqqoonnee ilaalla. In terms of plane jechuun qaama kana sarara yaadaatiin adda murree yoo ilaallu. Plane illee qofaatti ilaalla. Directioniin ammoo karaalee takka daangaa isaa daangaa irratti hundoofnee ibsuu dandeenya. Regionii kutaa qaamaa keessa kutaa kam akka taate naannawa kam akka ta'e. Knowing these terms jechoota as keessatti dubbatamu kana beekuun faayidaan isaa maali? It much easier for us to understanding content of the following learning unit. Barnoota barachuu deemnu kana akka nuuf laafatu godha. Jechoota as keessatti itti fayyadamnu kana beekuun. Maali faayidaan jechoota kana biraa? It describes relationship of parts in anatomical position. Qaamni tokko qaama biraatiin wajjin hariiroo akkam qaba. Pozishiniin kuni pozishiniin istiraakcharii garaagaraa keessa jiru kuni waliin madaalchisuudhaaf bitaa fi mirga olii fi gadi ka duraatii fi ka duuba waliin madaalchisuuf bakka isaan walirraa jiran beekuudhaaf itti gargaaramna jechoota kana. Three groups of terms are introduced here. Gareelee jechaa sadii as jalatti dubbachuu deemna. Gareelee jechaa sadii. Gareelee sadeen sun kami? Directional termii, plane of body dhaa fi body cavity jennee adda baafna. Directional term yeroo jennu jechoota kallattii agarsiisan. Jechoota kallattii agarsiisanii. Plane of body yeroo jennu qaama kana yeroo addaan murre sarara yaadaatiin. Body cavity jechuun ammoo banaalee qaamni kun qabu. Isaan kana sadeen adda addaan baafnee haa ilaallu tokko tokkoon. Directional term yeroo jennu directional termiin lokeeshinii qaamarraa bakki dubbachuu deemnu sun itti argamtu kan ittiin ibsinu. Directional terms describe position of structure relative to other structure. Caasaa biraatiin wajjin yeroo dubbachuu deemnu bakka inni irraa itti argamu. Location in the body. Qaama kana keessa bakka inni jiru. Daangaa jechuudha. Bakka inni itti argamu. Fakkeenyaaf jechuun as jala fayyadamnu superior faa, inferior faa, anterior, posterior jechoota akkanaa kan. Superior yeroo jennu gubbaa jechuudha. Gara gubbaa or cranial jaaniin gara mataatti jechuudha. Toward the head end of the body.
qaamarraa gara xumura gara odiitti kan argamu superior jennee dubbanna. Fakkeenyaaf the hand is part of superior extremity jenna. Superior extremity jechuun qaama kana mogoleelee harkaa fi miila kana yeroo dubbannu harki kuni gara gubbaa jira jenna. Superior jechuun gara olaanu jechuudha. Jechoota kallattii ibsinuun keessaa inni lammaffaa inferioriidha. Or caudal jaaniin. Inferior jechuun mataarraa gara gadiitti jechuudha. Away from the head. Mataarraa gara gadiitti toward the lower extremity. Gara gadiitti. Fakkeenyaaf the foot is parts of inferior extremity jenna. Miilli takka immoo faanti miilaa mogolee gadii qaamarraa gara gadiitti argama jenna. Inferior jechuudhaa fi superior waliif faallaa. Kabira anterioriidha. Anterior jechuun ventral jaaniin akka anatomiitti. Front jechuudha gara fuulduraa anterior jechuun. Fakkeenya yoo fudhanne the kneecap is located in the anterior side of leg. Kneecapin hulleen jilbaa miilarraa gara fuulduraatti argamaa jenna. Gara duraatiin jira. Anterior jechuun gara duraatiin jechuudha. Faallaan kanaa posterioriidha. Posterior jechuun dorsal jaama. Baakiidha. Gara duubaa, gara dugda duubaa. Fakkeenyaaf the shoulder blade jechuun ceekuun lafeen qottoo fakkaatu suni ta ceekuudha suni located on the posterior side of body. Qaamarraa gara duubaa jirti. Kanaafuu jechoonni directional term itti ibsinu kun waliif faallaa. Superior fi inferior, anterior fi posterior jennaan. Inni biraa medial jenna. Medial yeroo jennu gara walakkaatti jechuudha. Walakkaa jira, jidduu jira jenna. Toward the midline of body. Walakkaa qaamaa jira. Fakkeenyaaf the middle toe is located at the medial side of foot. Middle toe jechuun qubni jidduudha. Qaama kanarraa miila irraa dubbannu sanirraa walakkaa jira. Miilarra. Medial jechuun qaama kana alarraa gara ala kaaniitti yeroo baaftu walakkaasaa jechuudha. Inni biraa lateraalidha. Lateral jechuun cinaacharra moggaarra jechuudha. Away from the midline of the body. Walakkaa qaamarraa gara alaatti. Lateral jaama. For example, the little toe is located at the lateral side of the foot. Miilarraa faana miilarraa qubni xiqqaan gara alaa jira. Qubni guddaanoo gara walakkaa jira. Walakkaa qaamaa. Nama tokko dhaabbiftee quba miila isaa kana yoo laalte qubni guddaan gara keessaatti ci'aana. Qubni xiqqaan immoo gara alaatiin jira. Lateral jechuun moggaa jechuudha. Inni biraa proximaalidha. Proximal jechuun bakka irraa ka'u sanatti dhihoo jechuudha. Toward or the nearest the point of origin. Bakka irraa ka'e sanitti dhihoodhaan proximal jaaniin. Nearest to the trunk or the nearest to point of origin. Kanaani proximal jaama. Fakkeenyaaf proximal iliofemoral joint with pelvic bone. Miilli kun bakka irraa ka'u. Femoriin lafee miilaa jilbaa fi mudhii jidduu jirtu tanaan femor jaani. Isiin tuni bakki isiin irraa kaatu, bakki isiin xumurri isiitti dhaabbattu pelvic boneidha. Pelvic bone jechuun lafee mudhiidhaa tana. Proximal jechuun hiikkaan isii gara bakka irraa kaatu sanitti dhihoo jechuudha. Faallaan proximaalidha, distaalidha. Distal jechuun far awayidha. Way away from or farthest from the point of origin. Bakka irraa ka'u sanirraa fagoo yoo ta'e distal jedha. Fakkeenyaaf haandii yoo fudhanne harka kana qubbeen harkaa kana yoo fudhanne harkarraa fagoodha jira. Fageenya irra jira bakki inni irraa ka'u ceekoo tanarraa ka'a. Kanaafuu qubni harkaa irraa fagoodha jechuudha. Yoommoo lafee ciqilee oliidhaa sana dubbanne proximal jenna.
Akkuma kana miilaas yoo dubbanne inni gara faana miilaa yoo dubbanne distaal jennaan. Garuu lafee olaantuu sana yoo dubbanne proximal jenna. Inni biraa jechoonni as jalatti itti fayyadamnu keessaa gareen lammaffaadha plane of body dha. Plane of body yeroo jennu sarara yaadaatiin qaama kana addaan mummurree waan inni fakkaatu tilmaamudha. Sarara yaadaa keessa qaama kana addaan muru kanaan plane jaaniin. Planeini imaginary line dha. Sarara yaadaati. Sararri yaadaa kuni yeroo qaama kana addaan mure maqaa garaagaraa qaba. Keessaa inni tokko coronal jaaniin. Coronal or frontal plane jaaniin. Frontal planeini kan qaama kana anterioriidhaa fi posterioriitti addaan baasu. Maga anterioriin gara fuulduraa ta'uu hubanne posterioriin duuba qaama namaa kana yooniif mataa kanaas bakka lama goone duraa fi duubatti yoo addaan baafne coronal plane jedhama. Coronal planeini qaama namtichaa kana yooniif akkanatti walakkatti addaan baafne. Namni kuni duraa fi duuba ta'a. Nama lama ta'a. Kan miilaas lama qabu, kan waan hunda lama qabu. It is vertical plane running from side to side. Sarara yaadaa kan qarqaraa gara hanga qarqaraatti deemu qaama kana takkaa kutaa qaamaa kana duraa fi duubatti addaan qooduun coronal plane jedhama. Inni biraa saajitaalidha. Saajitaal jechuun laateraal jechuudha. Lateraalini running from front to back divide into right and left. Qaama kana bitaa fi mirgatti addaan baasu walakkatti. Saajitaal jechuun akkanatti walakkatti addaan baasee bitaa fi mirga godha. Nama kana harka tokkoo fi miila tokkos kophaa, harka tokkoo fi miila tokkos kophaa. Sarara walakkatti adda baasu kana saajitaal jedhama. Inni biraa axialidha. Takka immoo transverse jedhama. Transversiin horizontal plane dha. Dalgatti mura. Divided body or any of the part upper and lower. Olii fi gaditti addaan muru. Harkaa fi mudhitti addaan muru jechuudha. Axial takka immoo transverse jedhama. Sararri yaadaa sadeen kanaan jira. Kan walakkatti addaan baasu kana bitaa fi mirgatti addaan ka qoodu saajitaal jenneen. Ka duraa fi duubatti addaan baasu kana coronal jedhama. Mudhitti yoo adda murre immoo transverse jedhama. Wanni hanga ammaatti ilaalle keessaa tokko kallattiidha. Inferior yeroo jennu gara gadiitti jechuudha. Superior jechuun ammoo gara oliitti. Akkasuma distaalidhaa fi proximaalis ilaalle. Proximal jechuun bakka irraa ka'utti dhihoo jenna. Distaaliin ammoo bakka irraa ka'urraa fagoodha jenna. Miidiyaalidhaa fi laateraalii jenna. Miidiyaal yeroo jennu walakkaadhatti jechuudha. Karaa walakkaatti. Laateraaliin ammoo karaa moggaatti. Inni biraa wanni itti aansinee ilaallu body cavity dha. Body cavity jechuun qaamni namaa kuni banaa hangam takka qaba. Bakka banaa cavity or space of the body which contain internal organ or viscera, we call it body cavity jennaan. Body cavity jechuun banaa qaamaa kan keessa isaa waa ta'an internal organ of keessaa qabu. Saniin body cavity jaaniin. Qaamni namaa kun waan banaa takka waan akka gaaguraa hangam takka qaba. Dattuu main cavity dha jira. Qaamni namaa banaa gurguddaa lama qaba. Ventraalidhaa fi dorsal jedhama. Ventraaliin larger cavity dha banaa guddoo gara fuulduraatiin jirti. Dorsaaliin ammoo gara duubaatiin jirti. Banaa gurguddoo lamaan tana qaba. Ventraaliin addaan qoqqoodamte ammaas. Ventraalii jechuun hiikkaansaa it is a larger cavity dha. Banaa qaamaa keessaa guddoon isii tana. Bakka lamatti addaan baafna.
Tooraasikiidhaa fi abdoominoo pelvic cavity jedhama. Banaa qomaatii fi banaa garaadhaa fi pelvikiidha. By diaphragm, dome shaped respiratory muscle. Daangaan isii tooraasikiidhaa fi abdoominoo pelvic cavity kana daangaan isaa qoma tanaa fi garaa jidduu daangaan jiru maali? Diaphragmiidhaa jira. Thoracic cavity kan jennuun kun maali? Abdominal pelvic cavity kun maali? Maaltu keessa jira? Thoracic cavity ventral cavity keessaa gara olaanu jira. Gara olaanu jira. Thoracic or chest cavity dha jedhaniin. Banaa qomaa, banaa cinaachaa. As keessa maaltu jira? Cinaacha kana jalaan it contain hearts, lung, trachea, esophagus, large blood vessel and nerves. Onnee keessa jira. Sombaa jira. Akkasumas traakeaadhaa jira. Ujummoo qilleensaa kana. Esophagusiidhaa jira. Liqimsituu jira. Large blood vesselidhaa fi narvii jira. Iddoota dhiigaa gurguddaadhaa fi akkasumas narvootaa jira. Thoracic cavity kana daangaan isaa eessa? Bakki inni itti dhaabbatu. Daangaan isaa it bound laterally by rib. Laterally yeroo jennu cinaacharraa gara cinaatiin cinaachaatiitu lafee cinaachaatiitu daangaasiiti. Covered by costal pleura. Cinaachi kuni waan wali qabee taa'uu ni jira. Daangaan isaa tokko kana. And the diaphragm caudal. Gara gadiitiin caudal yeroo jennu gaareefu hiikaa isaa dubbannee jirra. Gara gadii jechuudha. Inferioriidhaan caudal jedhama. Covered by diaphragmatic pleura. Gara gadiitiin diaphragmii jira. Gara cinaatiin ammoo cinaachaa jira. Banaan as jidduu jirtu tana thoracic cavity jedhama. As keessa maaltu jira? Onnee jira, sombaa jira, traakeyaa jira, esophagus jira, isaan kanaa jira. Inni biraa yeroo achi bira gakkutti abdominal pelvic cavity jedhaniin. Banaa garaadhaa fi lafee luqqeettuudhaa tana. The lower parts of ventralidha. Ventral cavity guddoodha jenne keessaa gara gadiiti kan argamu. Isa kanallee addaan qoqqoonna. Can be divided into two portions. Abdominal portion fi pelvic portion itti addaan ba'a. Kutaa garaadhaatii fi kutaa pelvikiidha jenne. Abdominal cavity banaan garaadhaa kuni maal of keessaa qaba? Gastrointestinal tractidha qaba. Ujummoolee garaachaa fi mar'imaan as well as kidney and adrenal gland. Kaleedhaa fi akkasumas xannacha adrenaalii fa'aa as keessa jira. Abdominal cavity kun daangaan isaa eessa? Banaan garaadhaa kuni bounded cranially gara oliitiin jechuudha. Cranial yeroo jennu gara gubbaatiin diaphragmiidhaa jira. Laterally immoo cinaadhaan gara cinaatiin maaltu jira? Body wallidhaa jira. Qaama gogaa garaadhaa kanaa jira. Kalloo garaa tana. Caudalii gara gadiitiin maaltu jira? Pelvic cavityidhaa jira. Banaa pelvikiidhaa. Pelvic cavity maal qaba? Pelvic cavity it contain most of urogenital systemidha qaba. Urogenital jechuun qaama saalaatii fi akkasumas bakka fincaan keessa kuufaman. Qaamolee wal hormaataatii fi sirna fincaan ittiin bahan. As well as rectum. Akkasumas rectumii karaa sagaraan ittiin bahullee achi keessa jira. Pelvic cavity kun daangaan isaa eessa? It bounded cranially gara oliitiin maaltu jira? Abdominal cavitydha kan amma dubbannee bira gaddabarre. Dorsaalii gara duubaatiin. Dorsaal jechuun gara duubaati. Duubaan maaltu jira? Sakramiidhaa jira. Lafee sakramii jechuun lafee irra taa'an tana. Lateraalii pelvikiidhaa jira. Cinaa lamaaniin lafee luqqeettuudhaa tanaa jira. Banaa as jidduu jirtu tanaan pelvic cavity jedhama. Cavity gurguddoo bakka lamatti addaan baafne. Ventraliidhaa fi dorsaal jenne. Ventraalii kana thoracikiidhaa fi abdominal pelvic jennee ilaallee bira dabarre. Amma dorsaal cavity ilaalla.
Dorsal cavity jechuun the smaller of two main cavity dha. Banaalee qaamaa kan jirtu keessaa isiin xiqqoon isii tana. Maaliif dorsal jedhamte? Dorsal wanni jedhamteefi it contain organ lying more posterior in body. Caasaalee qaamarraa gara duubaa jiran waan of keessaa qabduufi dorsal cavity jedhamte. Dorsal cavity kanallee xiqqoodha malee addaan qoqqoodamti. It can be divided into two portions. Kutaalee lamatti addaan baati. Upper portionidhaa fi lower portionitti addaan qoodna. Warra olaananii fi ka gaxaanan, warra oliitii fi ka gadii jennee addaan baafna. Upper portionii kanaan cranial cavity jenna. Cranial cavity'n banaa mataati. House of brain, mana sammuun keessa teessu kanaan cranial cavity jenna. The lower portionidhaanoo lower portionii vertebral canalidha. Dugugguruu duudaa tana keessa banaadhaa jira. Banaa tanaani vertebral canal jedhama. As keessa maaltu jira? Mana eenyuuti? House of spinal cordidha. Mana spinal corditi. Dorsal cavity bakka lama baafneeti eenyuu fi eenyu jenneen cranial cavitydhaa fi akkasumas vertebral jenne. Takka immoo upper portionidhaa fi lower portion jenne. Upper portioniin gara olaanu cranial kan jenneen kana sammuu keessa jira. Vertebral canal immoo spinal cordidhaa keessa jira. Body cavity kana yoo irra deebinee yoo ilaalle bakka gurguddaa lamatti addaan baafne. Ventralidhaa fi dorsal jenneen. Dorsaliin isa gara duubaatiin jiru kana qaamarra. Ventraliin ammoo isa gara duraatiin jiru. Ventralii bakka sadiitti addaan baafne. Thoracic cavitydhaa fi akkasumas abdominalidhaa fi pelvic cavitydha. Thoracic cavity'n kophaa jira. Maal faa qaba jenne onnee faa keessa jira, somba faa qaba, trachea faa, esophagus kana faa qaba jenne. Abdominal cavity keessa bana garaa kana keessa marrimaan faa, garaacha faa akkasumas teroo rajijii warreen akkanaa kanaatiitu keessa jira. Pelvic cavity keessa immoo urogenital organidhaa keessa jira. Sirna wal hormaataa faa akkasumas bakka fincaan itti kuufaman faa keessa jira. Isa gara duubaatiin jiru dorsalii kana keessa cranial cavity keessa dorsalii bakka lama baafne. Cranial cavitydhaa fi spinal cavity goone. Cranialiin bakka sammuun keessa teessu. Cranial cavity'n dugugguruu duudaa tana keessa. Spinal cordidhaa keessa jira. Mata dureen itti aansee ilaallu homostaasisidha. Homostasis jechuun maali? Homostasis jechuun qaamni namaa tokko akkamitti osoo hin dhukkubsanne noormaaliidhaan jiraachuu danda'a. Homoo jechuun wal fakkaataadha. Istaasisiin achi tursiisuudha. To maintain internal stabilitydha. Keessa qaamaa sanii tasgabbeessee bakka san irra tursiisuudha. Normal cellular function is required. Seeliin takka sirnaan hojjechuudhaaf wantoota barbaaddu jira. Intracellular composition of ayonoota barbaaddu jira, molekiilota xixiqqoo barbaaddu jira, bishaantu jira, pH jira. Akkasumas other substance may be maintained within narrow range. Akkasumas wantoonni qaamni barbaadu kuni baalaansii isaa madaala isaa eeggachuu qaba. Madaalli qaamaa kun eeggamuu danda'u kanaan dandeettii qaamni madaala isaa eeggachuu kanaan homostasis jennaan. Madaala qaamaa kana akkamitti eeggata qaamni? Accomplished by transport of many substance and water into and out of the cell. Wantoota garagaraa wantoota akka bishaanii kana seelii keessa naquu fi seelii irraa baasuudhaan homostasisii kana eega. With the use of membrane transport protein. Membrane proteinii keessaan daddabran saniif karaa kanaani madaala qaamaa eeggata. Homostasis jechuun maali? Hiikkaansaa self regulating process jechuudha. Adeemsa qaamni tokko ittiin of tasgabbeessu
yoo oowwite oowwa isaaniitti to'atu. Fakkeenyaaf yoonii fi bakka oowwaa dhayite qaamni ishee ni huurga. Maaliif huurga? Oowwa san tasgabbeessuudhaaf, oowwa qaamaa san. Adeemsa kanaatu homeostasis jedhama. It is process by which biological systems tend to maintain stability. Adeemsa keessi qaamaa yerooniif alli jijjiirame ittiin of tasgabbeessu, ittiin of baraaru, ittiin jalaa rakkoo san jalaa bahuun homeostasis jedhama. Yooniif inni kun jeeqame rakkoon dhufti. All organ and the tissue of bodies perform function that help maintain homeostasis. Homeostasis kana qaamni hundi qooda keessaa qaba. Qaamni hundi gahee mataa isaanii qaba. Homeostasis kun adeemsa qaamni ittiin of tasgabbeessu eega jennee, it is ability of body to maintain nearly constant condition. Adeemsa qaamni kuni yooniif ala kanaa dabalaa oolees keessa isaa san tasgabbeessu. Ala kana yoo qabbanti jiraatees keessi sun akka hin dhaamonne, akka temperaturii gadi hin buune qaamni ofirraa ittisa. Jijjiirama naannawaa san qolachuudhaaf, jalaa bahuudhaaf. Homeostatic mechanism is regulatory mechanism. Adeemsa qaamni ittiin of baraaru, ittiin of tasgabbeessu. Kani it is correct any change in external or internal environment. Yooniif jijjiiramni karaa alaatii takka immoo gara keessaatii kan dhufu jiraate adeemsa qaamni kun bakka duraanii sanitti ittiin of deebisu. Seeliin hundi homeostasis kanarraa bu'aa qabdi. Akkasumas qooda keessaa qabdi. Isa kana tasgabbeessuu irratti. Fakkeenyaaf temperature qaamaa kanaa fudhannu. If one or more system of the body lose this function, all cell of the body suffer. Fakkeenyaaf temperature qaamaa kana yoo fudhanne alaa yerooniif oowwe keessa kana sirni qaamaa kun huurki jaanii gogaan kun ni babbanama, rifeensi isaa gacciciisa, akkasumas ni huurka. Adeemsa kanaan temperature qabbanaa. Yerooniif ala kana qabbanti jiraate immoo ulaan hidda rifeensaa kun ni cufamti. Akkasumas bishaan qaama keessa jiru ala baha. Karaa kanaan temperature regulate. Yooniif sistema kana haa to'atu. Qaamni kun yoo dalagaa dhiise, inni kun yoo jallate, oowwi sun akkuma oowween itti fufa. Takka immoo temperature sun akkuma gabbu'een itti fufa. Kanaafuu homeostasisiin jeeqame jenna. Moderate dysfunction xiqqoo yoo jeeqame inni kun lead to sickness. Dhukkuba takka immoo fayyadaba fida. Yoo hedduu jeeqame immoo hanga du'aatiitti nama geessuu danda'a. Kanaafuu homeostasisiin barbaachisaadha. Qaamni namaa tokko nagayaan jiraachuudha, lubbuun jiraachuudha. Qaamni kun akkamitti of to'ata? Control systemii qaamaa kana xiqqoo beekuu qabna. Diseases namni tokko dhukkubsate jechuun dhukkuba jechuun state of disrupted homeostasis. Homeostasiin kun yoo jeeqame, yoo normaali san gadhiise, yoo jallate dhukkubni dhufe jenna. The body depends mainly on two major control systems. Hojii isaa tana to'achuudhaaf qaamni namaa waa lama gurguddoo irratti hundaa'a. Sistema qaamaa gurguddaa lamaatiitu to'ata. Innis nervous systemiidhaa fi endocrine systemiidha. Sirna narviitii fi sirna xannachaati. Many interrelations exist between this system. Irra hedduu isaan kun walii wajjin hojjetan, hariiroo waliin qabanii endocrineidhaa fi nervous systemii bal'inaan laalan fuuldura jira. Nervous system is responsible for sirni narviidhaa as keessatti dalagaan inni dalagu maali? Rapid execution waan barbaada. Waan dafee furmaata barbaadaati sirni narvii dafee dalaga. Fakkeenyaaf harka kee waan oowwituu irra keessee yoo jennu waan nama gubaa yoo harkaan tuyxee dafii irraa fudhadhu siin jedha. Sirni narviidhaa si ajaja. For example, applying a hot object to the hands cause immediate flexion. Daftee akka harka irraa butattu si godha.
to withdraw it from the such harmful objectives. As keessatti immoo sirni narviidhaa dafee akka irraa fudhattu san si godhe balaa jalaa si baase. Inni biraa sensory receptoriidhaa jira. Sensory receptor jechuun miira fuudhuu jechuudha. Qaamolee miiraati. It can be detect state of body or state of the surrounding. Haala qaamni keessa jiru, haala qaamaan ala jiru isa san ergaa fuudhee sammuudhaatti dabarsa. Eega ergaa fuudhee booda ergaan tun eessa dhayite sammuudha itti. Bireenii dhageessa. Human bireeniin store godha. Odeeffannoo kana ni kuusa. Akkasumas generate godha. Ni oomishaas waan akkanaa godhi jee yaada maddisiisa. Mala fidaafi. It create ambition and determine reaction to the body. Yeroo waan hawwituu san harkaan tuyte waan wahiin tuqe jaani qaamni ergaa sammuutti dabarsa. Sammuun ammoo wanni tuyte sun waan hawwituudha. Qaama kana si miitii dafii harkarraa fudhadhu jettiin ergaa dabarsiti. It is perform response to the sensation. Waan tuyte san dafee sammuu dhaqqabuu fi sammuun daftee ergaa san deebisaa akka itti kennitu godha. The signal is transmitted through motor output. Karaa dhufte sensoriin ni geessa, motoriin ammoo ni deebisa. Motoraan fiigaa dhufti jechuudha. Ergaan sun daftee fiigaa deebiti. Adeemsa kanaan sirni narviidhaa homostaayisii to'achuu danda'a. Autonomic systemiin sirnoonni narviidhaa sirna hedduudhaa jira. Sirnoota narviidhaa keessaa tokko autonomikiidha. Autonomic jechuun sirna narvii fedhii namaatiin malee hojjettu. It can control many function of internal organ. Sirna qaamota namaa kan qaama keessa jiran kana irra hedduu isa kanaatti to'ata. Fedhii namaatiin maleedha. Fakkeenyaaf dhawannaa onneefaa, sochii garaacha keessa nyaanni deemuuf kanafaa, xannachoonni garaagaraa akka maddan fa'aa ajajuu kun fedhii namaatiin ala. Autonomic nervous system kanaatiitu hojjeta. Akka isin jalaan banne qaamni namaa wantoota gurguddoo lamaan to'atama jenne. Tokko nervous systemidha. Inni lammaffaa endocrineidha. Nervous system hangam malaalle kana mee haa jennu endocrine system dalagaansa. Endocrine system is contain many endocrine gland. Xannachoota endocrineidha hedduu qaban hedduu jira. Xannachoonni garaagaraa jira. And several organ and tissue. Akkasumas orgaanotaa fi tishuulee garaagaraa hawaa maddisiisan qaba. Endocrine jechuun waan waa maddisiisuu danda'a jechuudha. It is secrete chemical substance. Wantoota keemikaalaa maddisiisan. Wantoonni isaan maddisiisan hormoonii jaaniin. Hormooniin kun yeroo madde dhiiga keessatti dabalama. Blood streamitti itti dhiiga keessatti makameeti sanboota dhiigaa wajjin baadhatamee transport into extracellular fluid to other part of body. Dhiigaa wajjin bakka dhiigni dhaqu hunda dhaqee cellular functionii karaarraa maqisan sirreessa. Garuu garaagarummaan as jidduu jirtu maali? Endocrine systemiin wantoota dafanii furmaatan barbaanne waan yeroo dheertuu fudhata. Waan turaniis rakkoon hin dhufne san tasgabbeessa. Nervous systemiin ammoo waan dafee ergaan daftee hatattamaan deebisaa barbaaddu karaa endocrineetii miti, karaa narviidhaatiin. Endocrine system is concerned the function do not need rapidity of execution. Waan dafee furmaatan barbaanne kan inni furmaatatti godhu. Fakkeenyaaf thyroid hormoonii yoo fudhanne hormooniin xannacha thyroid irraa maddu increase rate of most chemical reaction in all cell. Hanga walnyaatinsa keemikaalaa qaama keessa jiru dabala. Akkasumas insuliinii yoo fudhanne insuliiniin glucose metabolismii to'ata. Yoo glucoosiin qaama keessatti ol ka'e insuliiniin madda. Yoo gabbu immoo glucaagoniin madda. Adeemsa kanaan glucoosiin akka to'atamu godha. Kuni sirna endocrineedhaati. Waa'ee isaa booda bal'inaan tokko tokkoon laalla.
Wanti nuti ilaaluu jirru homostaasisidha. Homostaasii jechuun akkaataa itti qaamni itti of tasgabbeessu. Yerooniif alaan jijjiirame takkaa keessi qaamaa yeroo jijjiirame bakka duraan ture sanitti normaal istaabilitii duraanii sanitti akkamitti deebi'uu danda'a kajuu. Homostaasii kontirool siistamiin amaloota inni qabu at least wantootni sadii guutamuu qabu. All homostatic control mechanism have at least three main component. Wantoota gurguddoo sadii qaba yoo xiqqaate. First componentiin inni jalqabaa receptorri jiraachuu qaba. Receptorri jechuun waan waa agarsiisaa jechuudha. Waan jijjiirama wahii qaama kanatti hima jiraachuudha qabdi. A sensor that detect change in surrounding environment. Wanni alaa kun jijjiiramee jira jiru jijjiirama wanni agarsiisa. Istimulasii waa tuqe waan akkanaa jira jedhee wanni waa arkaa jiraachuudha qaba. San booda sending information to the second component. Inni kun garam dabarsa garagaree lammaffaadhaatti dabarsa. The input is flow from receptor to control center. Ergaan suni waan arkesan irraa ka'eeti fakkeenyaaf waatu itti haa jennu. Gogaan bakkee tokko suni sensariidha. Qaama miiraati. Erga fuudha. Ergaan suni garam deemti? Gara receptora kanaan baadhatamteeti gara control centeriitti gara sammuudhaatti deemti. Kanaafuu homostatic control mechanismii waa sadii qabaachuu qaba jenna. Inni jalqabaa receptora waan ergaa san fuudhu jiraachuu qaba. Karaa kam deemti? Karaan isiin deemtu afferent pathway'dhaa jira. Ergaa waan geessa. Ergaa waan geessuu jira. Yeroo deebitummaas waan deebisaa jira. Kana narvii jalatti bal'inaan laalla. Second componentiin maali? Lammaffaan control centeriin jiraachuu qaba. Jidduugalli to'annaadha. Jidduugalli to'annaadha yeroo jennu ergaan dhufte tun maali jee ka xiinxalee gamaagamee deebisaa ergu. Control system is it is determine exact set point, analyze input, then determine appropriate response. Control center waa sadeen kana godha. Jidduugalli to'annoodhaa kun maaltu dhufe? Ergaan dhufte tuni eessarraa dhuftee wanni dhufe tun maali? Deebisaan isii hookaa akkamii kajuu? Waa sadeen kana godha. Bakka wanni sun irraa dhufte ergaan dhufte sun akkam akka taatee fi deebisaan isii hookaa akkam akka ta'u. Inni sadaffaadhaa sardi kompoonentiin effectoridha. Effector jechuun waan ergaa dhufe saniif deebisaa ta'u jechuudha. Yeroo jennu outputiin ergaan baatu sun sammuurra taakkame. Information flow from center to effector along efferent pathway. Jalqaba sensarii irraa gara sammuu yeroo dhuftu afferentiidhaan dhuftee yeroo immoo sammuurraa deebitu efferentii takkaa mootoriidhaan deemti. Motor pathway saffisaan waan deemuu qabdu. Kanaafuu wanni ati asirra hubachuu qabdu waa sadeen kana. Homostatic componentiin waa sadiif keessaa qaba jenna. Tokko receptorri jiraachuu qaba. Lammaffaa control centeriin jiraachuu qaba. Ka sadaffaadhaa effectoriin jiraachuu qaba. Yeroo ergaan tun deebitu bifa lamaan deebiti. Ergaan sammuurraa yeroo deemtu. Fakkeenyaaf waasi gubanaa jennu waan oowwaatu ta'e. Wanni sun sammuu ergaan dhayite sammuurraa yeroo deebitu akkaataan sammuun tun godhi jettee si ajajju waa lama qabdi. Feedback mechanism jedhaniin. Feedback mechanismiin kun takka negatiiviidha yookaan pozitiiviidha. Negatiif jechuun faallaa waan saniiti. Gaqqabdee jirtaami irraa ol kaasa jiru. Negatiif jedhama. Akka salphasii galuuf. Positive feedbackiin ammoo duraanuu gaqqabdee jirtaami sirriitti itti gajjabeessi jechuudha. Fakkeenya biraatiin sii godhu. Manaa gubate haa jennu. Yoo manni gubate manaa gubate jedhanii yeroo iyyan dirmachuun dhufte sun deebisaa waa lama gooti. Negatiif feedback jechuudhaaf ibidda san dhaamsuudhaaf bishaan itti naqu.
negatiif jedhama. Positive jechuudhaaf ammoo ibidda gubachuu jiru san irratti waan daranuu isa kana gubaa waan akka benziilaa faarran naquu hoshora fa'aa irra darbu kan amma positive feedback jedhanii. Most homeostatic control mechanisms act as negative. Irra hedduun garuu deebisaan qaama kanaa irra hedduun negatiividha. Negative feedbackidha. Faallaadha. Garuu positive feedback illee numa jira. Yeroo akkami negative feedback into ergamti yoo jennu when some factor become excessive or deficient. Yeroo wanni takka qaama keessatti heddummaatu takka qaama keessaa gabbuute control systemiin kun maal ajaja faallaa waan sadii yoo gabbuute ol kaasuu yoo heddummaatti gad xiqqeessuu kana godha. The series of change return to back to certain mean value bakka duraanii sanitti deebisuudhaaf godha. Negative feedback yeroo jennu output responses opposite to stimulus. Ergaan deebitu suni faallaa waan dhufee sani. Yoo ibiddi dhufe bishaaniin akka dirmatamu. Yoo niif guddate akka xiqqaatu. Yoo xiqqaa ta'e akka guddatu. And shut off and reduce this intensity. Waan san dhaamsuu takka ammoo cimina waan sanii gad xiqqeessudha. Negative feedback mechanismiin qaama namaa kana keessatti hedduudhaa jira. Fakkeenyaaf increase activity of the cell, concentration of carbon dioxide. Yoonii fi carbon dioxide qaama keessatti heddummaate oksijiniin akka dabalu, hargansuun faan akka dabaltu godhu. Oksijinii yoo xiqqaate akka oksijiniin dabalu faa godhu. Warreen akkanaa kun negative feedback jedhanii. Positive feedback ammoo the responses proceed in the same direction of initial disturbance. Wanni dhufee fi wanni deebi'ullee waluma fakkaata. Daranuu noormaalii sanirraa baasuu jechuudha. Fakkeenyaaf isaa gubachuu jiru sanii daranuu itti qaqqabu. Positive feedback mechanismiin cascade jedhama. Yeroo hedduu galaafataadha kun lubbuu baasa. Ni ajjeesa dafee. Vika cycle jedhaniin. Itti xiqqaatte yaanii gubbatti irratti dabaluufi san. Positive feedback mechanismiin. Mata dureen nu hafte distribution of water in the body fluid compartment kajuu kana boru galgala waliin laalla.